keessaa isatti gammannaa ituun hin barbaanne ituun hin feene ta'ee jiraachuu hin dandeenyu waaqayyotu jiraadhaa jedhee mirga jiraachuu laannaan lafa kanarra jiraannee maqaan isaa guddaa qulqulluu kana kabajuu ulfeessuu dandeenye baay'ee jiraachuu ta'ee carraa jiraachuu dhabe baay'eetu jedhee baay'eetu maraate baay'eetu naafate baay'eetu sammuu gate ani bisiin garuu araara waaqayyoon eegamne ayyaanni isaa nu baate hamaan namoota baay'ee balleesse isa dhabe kiyyo baay'een ka'ameera waaqayyoon nu dabarse boolli baay'een qotameera utuun nyaatamee dabarre ibaarri moorri hedduun nurratti ta'eera fashalaa'ee darbine warra guyyaa irraa warra keenya waaqayyoon galata laannoo akka keenyaan kiyyichi cabee nu jalaa baaneerra akka jiru sagalichi kiyyo baay'ee cabe ati jiraachuu kee wanti baay'een diigameera silaa tokko nama kamii tatisanis garuu waaqayyo ayyaana isaan nu baate dirree kabajamaa kanarra nu dhaabe arrammoo maqaasaa isa kabajamaa qulqulluu kana konfireensii nu taasiseera waan nu gidduutti galateeffamuu jaallateef galanna ta'u holoota keenya garaa waaqayyo isaan gargaaree ayyaana isaa isaan keessa godhe nu tajaajilaa turaniif waaqayyo isin haa eebbisu isaaniin jennu eebbisaa kana sagalee waaqayyo keessaa kutaa tokko dubbiseen walii wajjin eega ilaallee waaqayyoon walii wajjin taanee kadhannaa mata dureen koyi jireenyaaf amantii waan jedhu irratti dubbadhaa jireenyaaf amantii gara ergaa Tasalonqee isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 2-4 kan jiru nan dubbisaa akka jedha nuyi kadhata keenya keessatti maqaa keessan dhoofnee hundumaa waa'ee hunduma keessaniif waaqayyoon hin galateeffannaa fuula waaqayyo keenyaaf abbaa keenya irratti hojii amantii keessanii jaalalaaf dadhabuu keessan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin abdachuutti jabaachuu keessanis in yaadanna obboloota nana waaqayyo akka isin jaallate akka isin fudhates nuyi hin beeknaa jedha wal jennee waaqayyoon kadhannu olaantummaan kabajamuun ulfinni guddinni bara baraan siif haa ta'u waaqayyo turtee waaqayyo durtuu waaqayyo bara baraan jiraattu ati durii kaaftee waaqayyoodha qarqas boris bara baraanis itti buftee aangoo waaqummaa keen beekamta fakkeettiif gita tokko yoo hin qabdu ati bara lafti darbu uumamni darbu mootonni darban inni dhalatu du'u inni biqilu gogu inni argamu dhabamu ati garuu bara baraan jiraatta wanti si dhabamsiisu wanti iddoo keenis kaachisu tokko yoo hin jiru waaqa bara baraa gooftaa bara baraa abbaa bara baraa amanamaa guddaa jabaa jaallatamaa ulfina qabeessa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u nu jaallatte ijoollee kee nu godhatte har'a yoo waaqayyo dhiiga kee nu miccitee birmaduu nu baafte fuula kee tolitti qabamne maqaa kee qulqulluu akka jennuuf afeerraa guddaa waamicha guddaa nu goote si haa galatu gooftaa Yesuus maqaan kee haa ulfaatu abbaa saba kana abbaa laba kana abbaa yeroo kana abbaa iddoo kana abbaa walga'ii kana maqaan kee haa galateeffamu kiyyiti qabee dabarreerra boolli badiisaa duudee dabarreerra aangoon seetanaa dabarreerra jawwiin waraanamee dabarreerra ibaaraan gubatee dabarreerra dukkanni waraanamee dabarreerra nuyi waraanamee dabarreerra tasbinni hafee dabarreerra mana keenyan nagaa qaba jireenya keenyan nagaa qaba waldaa keenyan nagaa qaba hafuura keenyan nagaa qaba si galateeffanna maqaa kee kabajna maqaa kee eebbifna maqaa kee ol qabna ati goota beekamaadha ati bakkalcha bariiti ati hangafa du'aa ta'uuti ulfinni siif haa ta'u galanni siif haa ta'u kabajni siif haa ta'u dukkanaa ifatti baane bu'a keessaa jireenyatti baane gadda keenya gammachuutti gaddarame salphina ulfinatti gaddarame dabarreerra bu'a dabarreerra nyaatamuu dabarre salphina dabarre yeelloo dabarre qaanii dabarre si galateeffanna maqaa kee kabajna maqaa kee eebbifna kabajami Yesuus kabajami Yesuus kabajami Yesuus kabajami Yesuus kabajami Yesuus galata waaqayyoof laadhaa saba nama galata waaqayyoof laadhaa nu kabaje fayyaa siin arganne nagaa siin arganne
kabaja silanna kanaaf qubaa silanna saba kana fayyaa qaba saba kana nagaa qaba saba kana milkaa'ina qaba ulfinni guddaa si baata yeroo kana gidduutti argame gaafanti waaqaan uumame walga'ii kana gidduutti abidda keen argame sagalee kee nuuf erge hiikidhaa keenya fayyisi madaa keenya muutirruu keenya jijjiirri seenaa keenya wantin waraanoo waraanamu sagalee kee qabuuf babe wangeela kee qabuuf kan ba'e lallabattoo kana deemuuf kan ba'e ergamaan seexana hafuurri seexana hojjetaan seexana lama jala taa'e qilleensa akka taa'e lama keessa taa'e bineensa akka taa'e kan hojjetu mormituun ijoollee waaqayyo mormituun hafuura qulqulluu mormituun sadan tokkummaa waaqayyo mormituun humna fannoo kiristoos humna dhiiga yesuus hin gubatane abidda keena gubatan abidda keena gubatan abidda keena gubatan dhiigi saba kana abidda taa'u lafti kun abidda taa'u walga'iin kun abidda taa'u lagamni kun abidda taa'u yeroo kun abidda taa'u qilleensi kun abidda taa'u nu gidduutti kabajani gadi jennaa ol jedhi hin xinnaannaa guddadhu ulfina silaannaa kabajani namni iddoo gadi gatuun fayyin hin galin hidhaan tuulii kamin hin galin ba'aa baatanii kan dhufan ba'aan isaan irraa ka'u dhukkubsatanii kan dhufan fayyanii haa galan hidhamanii kan dhufan hiikamanii haa galan gaddaa kan dhufan gammadanii haa galan ba'aa saba kana irraa kaashi dhibee saba kana irraa kaashi gaaffii saba kanaa mati deebii ta'e waaqeffannaa kana gidduutti argami ofii keessa jedhin tajaajili ulfaadhu maqaa yesuusin ameen ulfaadhaa